Guddina biyya tokkoof humni namaa ogummaan gahoomee sadarkaa hundatti jiraachuun murteessaadha jedhan hoogganaan biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa Injiinar Eebbaa Garbaa. Waldorgommiin ogummaa, teeknooloojii, yaadama biizinasii fi qorannoo gochaa marsaa ja'affaan sadarkaa naannoo Oromiyaa magaalaa Adaamaatti guyyoota 4 gaggeeffamaa ture xumurame. Waldorgommii fi agarsiifni kalaqaa guyyoota 4 koolleejjii Pooliiteeknikaa Adaamaatti gaggeeffamaa ture kun biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaatiin kan qophaa'e yoo ta'u, koolleejjiiwwan Pooliiteeknikaa naannoo Oromiyaa keessa jiran kalaqoota rakkoo hawaasaa fi biyyaa furan agarsiisaaf dhiyeessaniiru. Hoogganaan biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa Injiinar Eebbaa Garbaa ergaa dabarsaniin guddina biyya tokkoof humni namaa ga'umsa ogummaa gahoomee sadarkaa hundatti jiraachuun murteessaadha jedhan. Humni namaa sadarkaa gaggeessummaattis ogeessaanis iddoo olaanaa qaba jechuudha. Humni namaa qofti gahantu maashiniin yookaan teeknooloojiin ittiin hojii salphisan, qulqullina hojii mirkaneessan, si'aayina hojii mirkaneessan iddoo olaanaa qaba. Jabana namarra jiru jabana teeknooloojiin wal dorgoman. Kanaaf teeknooloojiinis maqaanumaan teeknooloojii kan ta'e osoo hin taane yeroodhaa yerootti fooyya'aa kan deemu, oomishtummaa kan dabalu, humna namaa kan bakka bu'uu danda'u, yeroo gabaabsuu kan danda'u, hojii tokko hojjetanii xumuruuf qulqullina kan mirkaneessu teeknooloojii dorgomaa ta'uu qaba jechuudha. Biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa humna namaa ogummaan gahoome horachuu fi kalaqaa fi teeknooloojiin leenjisee gara hojiitti galchuun dhaloota beekumsaan teeknooloojiin gahoome baasuu keessatti hojiilee gurguddoo hojjechaa jiraachuu himan. Teeknooloojii gahumsa qabu, qulqullina qabu dhiyeessuu keessatti biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa caasaawwan isaa sadarkaan jiranii fi biiroolee biroo waliin ta'uudhaan akkasumas qaamolee miti mootummaa garaagaraa waliin hojii hojjetuun humna namaa Oromiyaa keessa jiru gahumsuuf, ogummaadhaan ogummeessuuf, gahumsa ogummaa akka mirkaneeffatan gochuuf, gama biraatiin immoo teeknooloojii barbaachisu fooyyessuuf, koppii gochuu fi kalaqa haaraa hojjechuudhaan akkaataa biyyi keenya damee dinagdee barbaachisu keessatti itti fayyadamtuuf hojii gurguddaa dargaggootaa fi ogeeyyota seektarichaa biyyattii yookaan immoo Oromiyaa keessatti hojjetan waliin hojjechuun argama. Bara kanas gosa ogummaa 21 dorgommiin gaggeeffamaa turuu kan himan Injiinar Eebbaan dargaggoota kalaqa biyyaaf abdii ta'an oomishan jajjabeessuun immoo gahee mootummaa akka ta'es ibsan. Ogummaalee 21 dorgommiin kun gaggeeffamaa kan ture yeroo ta'u, mootummaan naannoo Oromiyaa dorgomtoota amma asitti dorgoman kanaaf bara kana bifa adda ta'e iddoo hojii fi faayinaansiitiin oomisha bal'aatti galuu danda'an mijeessuudhaaf qophii xumuraa jira. Kanaafis dorgomtoonni bara kana asitti argamtan carraa qabeessaa hojii gaarii qabatanii dhuftaniifis mootummaan beekamtii isin kennee jira. Gara fuulduraatti oomisha bal'aatti yookaan maas prodaakshiiniitti galtanii biyyaaf oomisha tajaajila qabu teeknooloojii bu'aa buusu akka gootan carraa argachuu keessanitti baga gammaddan jechuun barbaada. Xumura dorgommichaa irratti argamuun ergaa kan dabarsan deetan ministeera ogummaa fi hojii obbo Salamoon Sookaa ministeerri ogummaa fi hojii dhaloota ogummaan gahoome baasuu fi Itoophiyaa fakkeenya Afrikaanotaa gochuuf karoora dheeraa baafatee hojii keessa jiraachuu himan. የኢትዮጵያን የብልጽግና ጉዞ የምታሳልጡ የነገይቱን ገናና ሀገር ሌላ ሀያል ሀገር የምትገነቡ ስለሆነ ለዚህ ስለበቃችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ልላችሁ ወዳለሁ። ወልደርጎሚን ogummaa teeknooloojii fi yaadama biizinasii kilaastara 21tti qoodamuun gaggeeffamaa ture irratti kilaasterri Adaamaa tokkoffaa, kilaasterri Sabbataa lammaffaa akkasumas kilaasterri Atileet Qananiisaa Baqqalaa sadaffaa ba'uun badhaasa meedaalaa fi warqee qophaa'ee fudhachuu sagantichi kan xumurame yoo ta'u, itti gaafatamtoonni kilaasteraas badhaasichatti kan gammadan ta'uu himan. Dorgommiin baay'ee bareeda ture. Nutillee baay'ee itti qophoofne teeknooloojiidhaanis ogummaadhaanis akkasumas yaadama daldalaatiinis akshin riisarchii hundumaanuu sirnaan yeroo dheeraa kolleejii irraa kaasne sadarkaa kilaasteraatti itti qophoofne gaaluma gaadhaan qophoofnee dhufne. Egaa dorgommiin kun akkuma beekamu kilaastera hedduudha. Kilaastera 21 duukaa kan dorgomnedha. Kana keessatti dorgomnee sadarkaa lammaffaa bahuu keenyaan baay'ee haamilee guddaatu nutti dhaga'ame. Keessumaa teeknooloojii bu'aa qabeessa ta'e
kalaqne hawaasa keenya biraan ga'uudhaaf kana caalaatti akka hojjennu nu kakaaseera leenjii qulqullina qabullee kennuudhaaf leenjifamtoota keenya keessumaa dorgommiin baranaa kan ogummaa leenjifamtoota gidduutti geggeeffame waan ta'eef kun immoo bu'aa leenjistoota bu'aa maanajimentii kolleejiitillee wanta ta'e kanarratti cimnaan kana caalaatti akka hojjennu kan nu kakaasedha miirri dorgommii tures baay'ee miira gaarii ture.